raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa raadiyoo intarneetii saatalaayitii feesbuukiidhaan sagantaa keenya raawwatee jedhu aangawoonni kan mootummaan abaaboo shanee jechuun halillaanaaf balaaleffate waraana bilisummaa ajajaa godina Oromiyaa ta'an Jaalmarroo jedhamuun beekamu sirbaa immoo deebii kennan qabu. Kanarratti gara boodatti deemna waan ta'eef qophiin biraa qabnu waa'ee fayyaatiin weerara dhukkubaa yeroo ammaa jiru COVID-19 fuulleeffata. Kanneen akka biroo irratti hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin dhaggeeffattoota keenya oduu dursaa tujube. Oromiyaa naannoo Beenishaangul kanneen jiran dhattoonni Amaaraa rakkoo nageenya naannoo sanatti uumameen irraa buqqa'anii godina Walloo Kibbaa seenuu isaanii waajjirri ittisa balaaf wabii nyaataa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Masaay Maaruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti nama Oromiyaa Wallaggaaf Beenishaangul keessaa sababa nageenyaaf jecha kan godaanan dhalattoonni namaa 827 qabeenyaaf isaanii dhiisanii guyyoottan 3 darban Walloo Kibbaa seenan jedhan. Kana dura naannoo sanarraa ergamee ka ture deeggarsi nyaataaf kan nyaataan ta'in buqqaatota kanaaf ergamuu ibsaniiru. Haa ta'u malee akka baay'ina isaaniitti deeggarsichi gahaa miti jedhan. Hanqina sana guutuudhaaf jiraattonni magaalaa Dassee keessumaa dargaggoonni deeggarsa isaan godhaniif galateeffataniiru. Qindeessaan kumaa poostii naannoo Beenishaangul Gumuz Leetanaa Jeneraal Asraat Daneeroo yaaddoo nageenyaas ta'e qe'eerraa buqqa'uun jiraachuu amananii kanneen qe'eerraa godaanan deebisuuf hojjetamaa jira jedhan. Yaballi gara Awurooppaatti maluuf yaalaa turte handaara galaana Liibiyaatti waan garagalteef dubartoonni 2 fi ijoolleen 3 bishaaniin nyaatamuu isaanii aangawaan tokkummaa mootummootaa tokko beeksisaniiru. Aangawaatuun kun akka jedhanitti yaballi qurxummii ittiin qabaniif waardiyyaan handaara galaana Liibiyaa koolugaltoota 77 yabalatti irra turan baraaruudhaan gara qarqara galaanaatti fidan jedhan. Balaan yabalarra ga'ee lubbuu galaafate kan kibxata darbe daandii koolugaltoonni irra deeman kan galaana Meeditiraaniyaan isa boodanaati jedhan. Baatii darbe handaara galaana Liibiyaatti koolugaltoonni 55 ol du'uun gabaafameera. Afriikaaf giddugaleessa bahaa keessa waraansaa fi hiyyummaa jalaa koolugaltoonni dheessaniif Liibiyaan karaa darbaa taatee jirti. Biyyattiin boba'aan badhaate kun bara 2011 hoogganaan ishee yeroo dheeraa Mohaammed Gaadaafii erga aangoorra darbamanii as jeeqamaan raafamaa jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waggaa darbe gara jabina poolisiif loogii sanyii tooftaan geggeeffame ilaalchisuun hiriiraawwan mormii kan kakaase ajjeechaa Joorji Filooyidiin kan himatame aangawaan poolisii Deerik Shaawvin irratti manni murtii kutaa Minisootaa yakka ilaalcha geggeessu kamisaarraatti fufee jira. Gareen murtii seeraa roobii darbe kaameeraa poolisiin huccuutti kaayyate irraa viidiyoo daqiiqaa 20 innaa poolisiin konkolaataa Filooyiditti deemuuf innaan ambulaansii keessa kaa'amu daawwatee jira. Filooyid nama qaamni isaa guddaa ture waan fudhate fakkaataa jedhe aangawaan poolisii himatame Shaawvin. Shaawvin Filooyid hafuura baafachuu hin danda'utu jedhu daqiiqaa 9 fi sekoondii 29 morma Filooyid irra jila isaan dhaabate. Poolisii adii kan ta'e Shaawvin Filooyid du'ee guyyaa tokko booda kutaa poolisii magaalaatiin hojiirraa ari'ame. Gurmuun murtii seeraa Filooyid utuu ajjeefamin yeroo hanga tokko dura nama suuqii keessaa Filooyiditti tamboo gurguree dabalatee namoota ragaa ba'an hedduurraa dhuga ba'umsa dhaggeeffatee jira. Poolisiin ajjeechaan himatame kun balleessaan qabuu jedhee jira. Abukaatoon isaas sirna leenjii fudhate hordofe Filooyid kan du'eef dhibee onneef dawaa sammuu adoochuu waan fudhateefi jechuun falme. Bulchiinsi magaalaa Miniyaapolis maatiiwwan Filooyidiif balaaf dararaa dhaqqabeef $27 miliyoona kennuuf walii galeera. Leellistoonni Dimookiraasii Hoong Koong 7 bara 2019 innaa hiriirri farra mootummaa geggeeffame walgahii seeraan alaa qindeessuuf irratti hirmaattan jedhamuudhaan badiin itti muramee jira. Qabsaa'onni kunis hundeessaa gaazexaa deeggarsa Dimookiraasii kan Apple Day jedhamu Jiimii Laayif maanguddoo umurii waggaa 82 abukaatoo ta'an Maartiin Lii keessatti argamu. Kamisa kanneen itti murtaa'e keessaa abukaatoo ta'an Albert Hoo, abukaatoo ta'an Margaret Nigiib,
qabsaa'aa mirga hojjettoota Lii Cheek Yaaniif miseensa mana maree duraanii Siidhoof Liyung Kiyook Hangee. Himatamtoonni kanneen biroon lama balleessaa isaanii amananiiru. Kanneen himataman 7 hanga hidhaa waggaa 5 isaan eeggata. Namoonni 7 to'annaa jala oolan kun hagayya 18 bara 2019 hiriira uummata miliyoona 1 hirmaachisee kan Hong Kong keessaa irratti hirmaatan jedhamuudhaan himataman. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Baaboo Gambeel keessatti haleellaa hidhattoonni dheengadda raawwataniin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa lixaa namni 28 ajjeefamee 14 immoo madaa'aniiru. Ajjeechaa kanas abaa'oo shaneetu raawwatee jechuun himatu. Komishinni poolisii naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa baaseen aanaa Baaboo Gambeel keessatti abaa'oo shaneen namoota 28 ajjeesee jedheera. Kana ilaalchisee Naakoor Malkaa gabaasa nu erge qaba. Godina Wallagga lixaa aanaa Baaboo Gambeel ganda Boonee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itoophiyaatti bitootessa 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2tti hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeesanii jedhu. Namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan. Haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa Baabboo Gambeel ganda Boonii keessatti ajjeechaa jumlaa saba irratti xiyyeeffate kan Amaara irratti taasifame. Qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeesanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu. Ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan. Namni biraan obbo Adanoo Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra. Namoota 4 awwaallee jirra. 8 hafaa. Bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'een jira jedhan. Dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallagga lixaa obbo Abiyyuu Miratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhametti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaa'oo shaneetu raawwate namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru. 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun. Qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan. Ganda Boonii jedhamtu keessatti ammaa fi achuma jira bakka san gahee jira. Walumaa galatti namni 28 du'ee jira. Dhiira 16 fi 12 ta'ee 14 immoo madoodha. Isaan namoonni 14 kun yaadii argataniiru. Namoota du'an galas immoo hawaasuma wajjin awwaalleerra. Amma hawaasa bal'aa wajjin mariirra jira. Amma ajjeechaa kana eenyu kan raawwate? Abaa'oo shaneedha. Jecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya duuka bu'uudhaan irra gahee haleellaa godheera. Qabatamaatti kan uummatatti agarsiisaa jira. Namoota 3 irratti tarkaanfii fudhatame. Hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa jira. Argaa jira waan ta'eef argee fuula isaan agarsiisaa jira. Amma maaliin mirkaneeffattani amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii? Qaamaan ajjeefamanii tarkaanfii irratti fudhatamee qabnee barsiifachaa. Ajjeechaa kana dursanii ittisuun sababaa hin danda'amneef addeessanii jiru itti gaafatamtichi. Qaamni nageenyaa naannoo san jira. Egaa kan mana tokko irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan Boonii kan jedhamu achuma qaama milishaanis poolisiin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi immoo baay'ee faca'aadha. Akka keessaa isa kana walitti qabdee bakka tokkotti kan jarri kun ajjeefamanii. Egaa jarri kun farreen nageenyaa yaa bakkuma manatti dhaqanii irra deemanii haala tokkoon ta'e namicha kan geessamu waan ta'eef qaamni nageenyaa mana isaa bakka hundatti faca'e kana baay'ee rakkisaadha. Kanneen ijaan argine jedhan ajjeechaan kun eenyummaa irratti xiyyeeffatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun. Kanaan akkas jechaa jiran
daldaltoota siyaasaati. Ani Jakootiin argaa jiru amma lakkoofsa sittiina kana keessa Oromoon jira, dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaras jira, Tigree jira. Safaraa warra dhufanidha. Warra darabaa eeganidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra darabaa horii eegan bahaa keessa jira miti. Mandara odeef ta'in bahaa keessa isaan kan walitti qabdeedha nuti bakka sanitti immoo caasan nageenya tokko baraa eeggatu warra horii kan duuka deemuu hin danda'u. Sabarratti xiyyeeffatee kan jedhu baay'ee dogongora. Waluma fedheeyyuu haa ta'u ani herreega kun kanaan waliin buusoo odoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u du'uu hin qabu, ajjeefamuu hin qabu. Kanammoo kan gochaa jiru farreen nageenyati aboo shanidha. Amma egaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kunoo haala kanaan darbaa jiraachuu natti himaa jirtu. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gullisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye? Amma jechuun keessatti wanti sirrattuu qabu tokko aanaa Gullisoota aanaa Baabboo Gambeel duwwaatti miti namoonni nagahaa irratti himu. Bakka aanaalee keenya kamittuu iddoo kamittuyyuu dabree namni nagaa du'aa jira. Farreen nageenya kana akkanatti namni lama sadii walitti qabamee hin ajjeefamiin malee caasaan mootummaatis caasaan gandaatis hoggansi adda sadarkaa adda addaan jiran namootuma kanaan farreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessas du'aa jira. Amma maaliif wanti ifatti beekamu sana jiraatu hanga farreen nageenya kana ergamtoota juuntaa kana barbadeessinetti rizirraajiin isaanii kun bakka asittis achittis tarkaanfii haala sukkanneessaadhaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti. Kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaanfii fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun sirratuu qabaa jechuu barbaadataman. Garuu jiraattotni aanaa Baabboo Gambeel ganda boonii jettanii amma naa kaastan kanaan duras yaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu. Kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffatee dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye? Jalqaba siin jedhee jedhama. Aanaan Baabboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti. Yaaddoo nageenya tokkoyyuu hin qabdu turte si dhugaan sitti hima. Garuu nuyi iddoo sabaaf sablammiin jiru kun caasa nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaaf sablammiin jirudha. Kanaafuu ramadamee jira. Odoo yaaddoo nageenya jira jennee odoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harreen hojii ishee waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata odoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee waan itti yaadameef durumaanuu caasa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kana irratti wanti tokko yaadamee hin jiru. Maaliif hawaasni bal'aan wakinoo haasofsiisaa jirra, mariisisaa jirra, miidiyaa sirriitti hordofuu dandeessa. Yaaddoo nageenya odoo ta'in naannoon kun dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyi isaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokkoyyuu hin turre jechuudha. Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaaboo Shaneen aanaa Baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan. Ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 80% uummata Oromoodhaa jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Komishinichi yeroo garaagaraatti hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 booji'amanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaa'aniiru jedhan Komishinarri Jeneraalaa. Dabalataanis ibsa Koomishiniin Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen haleellaa Wallagga Lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannawaa sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa wal qabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. Mootummaan federaalaa tarkaanfiiwwan yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessayyuu akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammate wixinuu qabaa jedheera. Komishinichi ibsa feesbuukii isaatiin. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan mootummaan Abaaboo Shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman
Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda Baaboo Gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu. Galatoomi namoo yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate ABO shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee ABO shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situu kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50tti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyittii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti. Duuti kuni ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaru qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatii hin barbaachisne jechoota dhagahamani. Ka akka Shimallis Faatii, ka akka Dammaqaafaa, ka akka Fiqaaduufaarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha. Kun hundumti walitti dabalame walitti dha'amee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemaman hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuus inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo. Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin duun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira? Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa 5 Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyuufuu loogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hate kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaasaa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa immoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyittii daangaa biyyittii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjechaa akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru ummanni nagaan ummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'e qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkuma jette sirri. Qaamni meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amne irra gaheetu jira. Biyyittiin birmadummaa isheetu sarmameera. Uummanni biyyittii
gandaa fi lagaa fi amantaa fi kutaa fi sabummaa wal qoodee akka hadurree bantuutaatti wal dugsuutti jira. Namni waliin nam'ee wal ajjeesuutti jira. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhe biyyittiin fragile state taateetti gara diigumsaatti deemuutti jira. Nuti yoo waa diiguudha barbaachisa ta'e qabsoon Oromoo waggoota 40 haga 50 har'a geesse kana gahuu hin barbaachisu. Bu'aa siyaasaa kokkolaa ta'e barbaacha deemna yoo ta'e ajjeesuun baay'ee diiguun baay'ee salphaa. Ijaaruu nama walitti fiduu waliin jiraachisuutu ulfaata. Sanatu yeroo dheeraa qabsoo keenya irraa fudhate. Har'a haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hamtuu hedduu keessa darbee saba isaa keessatti mul'atee waliin qabsoo gaggeessaa kaayyoo kaleessa manaa bahee fi galmaan gahuu fi gara qarqaraatti adeemaa jiru irratti soba yeroo dheeraa waraanni bilisummaa Oromoo badeera jedhamu sobicha iddoo kaabame sanaa baasee haqa sana ol kaasee ibsee mul'isee jira waan ta'eef soba kana irratti immoo haguuggii biraa dabaluuf waraanni kun akka waraana dhiiga namaa dhangalaasuutti dhiyeessuuf. Inni biraani uummata kana waraana bilisummaa Oromoo isa keessa jiru balleessuu hin dandeenye. Kanaaf qurxummii balleessuu ka danda'amu yoo galaanicha gogsan malee jedhame sana karoora sana hojiitti hiikuu fi waraanni bilisummaa Oromoo badii akkasii godheeredhanii dahoo sanaan uummata naannoo Oromiyaa keessa jiranii hidhachiifannaa jedhan dhugaa karaa hedduurra uummata kana hidhachiifatanii jiran. Achi booddee immoo sababa itti dhufanii uummati kun tuqameedhanii ibidda xiqqoo tokko kaasuu barbaadantu jira. Ibiddi sun gaafa ka'e immoo sabni hidhatee jiru kana Oromoo harka qullaa ta'e walirraa hidhannoo hiikee fi halagaan illee irraa hiike qullaa jiru kanarratti duula banuutu deemamuutti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana quba qaba. Oromoon ammoo haala akkasii dammaqiinsaan eeggatuu qaba. Tuttuqqaan akkasiin gara lola sabaaf sablammeetti nu geessuuf deemuuttidha jira namoo. Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuuni? Ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutuu ta'eeti maal gochuu dandeessu? Kanaan duras dubbadheen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii, lolli riphee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Sanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaa irratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbadhee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbannoo tokko hin qabne. Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama hatuu fi carraa kana naa kennuu fi guddaa galatoomi. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Hayyuun waa'ee dhukkubootaa qoratan yookaan epidemiologist ka ta'an Dr. Jamal Hassan Nebraaskaa irraa dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen dubbiseera. Hojiin isaanii maal akka ta'e ibsuun eegalu kutaa tokkoffaan kunoo. Epidemiologistoonni kun gartee waa'ee dhukkubaas qorannaa keessaa dhukkuba akka amma COVID-19 fi dhukkuba daddabiraadhaa fi chronic disease hundarratti qoranna jechuudha. Epidemiologiin tuni is a backbone of medicine janiini warri amma gartee dhukkuba
chronic infectious disease kanarratti epidemiologistoonni warri dura qoratee awareness kan hospitaala keessatti addunyaa keessatti jechuudha. Kana jechuudha epidemiologistota kana. Chronic disease jechuun afaan Oromoo maal jechuudha? Chronic disease jechuun afaan Oromootti dhukkuba tokko gartee si qabeessirra turu jechuudha. Gartee dhukkuba fakkeenyaaf akka warreen akka HIV warreen akka gartee dhukkuba sukkaraa kana dhukkuba si wajjin jiraatu jechuudha. Isma wal'aanaa wajjin jiraatu jiru jechuudha. Chronic disease warri jedhan kun. Vaayirasii koronaa bifa jijjiirratee rakkina fidaa jira jedhama. Bifa jijjiirrachuu jechuun maal jechuu vaayirasichaaf? Vaayirasiin yeroo hunda gartee bifa ni jijjiirrata. Lakka nama keessa turuun lakka paapuleeshinii keessa gartee akkama COVID-19 kun amma takkaa fi wanni jiru jira jechuudha. Diseembar 2019 keessa jedhamu jechuudha. Vaayirasiin tokko gaafa akkanatti namoota keessa ture akkana namoota keessa faca'u bifa jijjiirrata gartee muteeshin jechuun kun gartee akkas bifumaaf xiqqoofi godha gartee waldalaa bifa jijjiirrachaa adeema waan haarayaan vaayirasiidhaaf very common. Egaa akkas yeroo ta'u vaayirasii isa duraadhaaf dawaan hojjetee isa bifa jijjiirrateef hin hojjetu jechuu? Malaalee warri bifa jijjiirrate kun ammaan tana gostimmaa fadiimoo kanattu jira. UK variant jedhanii South Africa variant jedhanii Brazilian variant jedhanii akka UK kanaatu hammaachaa dhufuudhaatti jira. Inni kuni ilmaahu amma UK keessatti 98% amma isa bifa jijjiirrate kana hammaachaa dhufe jechuudha. Namni qabamaa jiru 98% hamma bifa jijjiirrate kana immoo infectious jedhanii gartee irra daddabraa turanii sanada jechuudha. Vaaksiiniin amma jiru kun numa dalaga kanaaf jechuudha. Amma wanti riisarchiin kun riisarchii adda addaa jira. Amma kan University of California irraa bahee laabii paaplis godhan dubbisa tokko maal jedhata. Vaaksiiniin kun numa dalaga kaaniifi gartee hin dalagu jechuudha. Hin dalaga. Kanarratti waan uummanni keenya hubachuu qabu jira beektaa. Amma Minnesota keessatti artiikilii tokko dubbisee nama 89 kafuulii vaaksineerii ta'e yeroo lachuu fudhatanii xumura akka qabamee jira jechuudha. Kanaafuu vaaksiinii fudhattee dhiiftee wanti the best method wanni isa kanatti dhufeenti dhibbarraa dhibbatti godhu ammaan kana COVID-19 kana osoo vaaksiinaa fi kanaa fi kanan tahin amma an akka mataa fayyatti akka saayintistoonni hedduun jedhametti maaskii yeroo hunda uffachuudha malee amma falaallee garuutti namnummaan silaa vaaksineeritti heeru itti berii loo gartee wanni xiqqaadha malee reinfected warra ta'uudhaatti jiru jira jechuu barbaadeeti. Waa'ee vaayirasii koronaa kana ilaallu biyya warra dureeyyii yookiin qaroomeetti hammaata maal isinitti fakkaata sababii isaa? Wanni kun riisarchii tokko maanta hoggaa hedduu meen poointiin riisarchii guddaan dhaquu baatu bakka takka waniin argaa jiru beekta amma akkuma guddaattu wanni kun ilaallee garuu nama umriin isaa guddatee nama mallee maltoo dhukkuba adda addaa duraan jalaa qabu dafeetti hammaatee ajjeechaallee ajjeesa jechuudha. Nambar 1 nama hedduu fixaa jiru Ameerikaa keessa. Ameerikaa keessa maal garra gaafa agarru biyya hedduu karoomtee namni isaaniillee dawaa adda addaa fudhachaadhaa olmosti gartee harki guddaan jiruu dheeraa jiraatan jechuudha. Warri kun akkamitti jiraatan warra namni tokkichi isaa dhukkuba 4-5 keessaa qabu duraan osoo COVID-19 isin dhufin jechuudha. Comorbidity jedhanii namaan dhukkuba adda addaa fi wajjin wal qabatee kun gaafa irratti dhufe dafee ajjeesa jechuudha. Marii kana torbee xumurraa Dr. Jamaal Hassan galatoomaa jenna. Dhaggeeffatoota keenya kanarraaf qabnu kanumaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.